Maqaan kiyya Umar Mahammadiin jedhamaa aanaa Baabbilee Araddaa. Qamadiin tuni har'aa wajjin yeroo lamaan oomishee jechuudha. Har'aa kana jechuudha. Yeroo duraatiif ni oomishne oomisha gaarii irraa arganne har'a immoo qaccallotti ni oomishaa jeetiin abdii qabaa jechuudha. Bara duraa sun hektaara tokko facaaseetiin haga luuqaa 50 takka argadhe jechuudha. Har'a immoo hektaara 2-3-4 ni facaasaa jeetiin abdii qabaa jechuudha. Motor baambillee nu kan inni jiran jechuudha kan naaf ta'a. Maqaan kiyya Ibrahim Yusuf Amannaan jedhama. Aanaa Baabbilee Araddaa jaalalleerra. Faayidaa gaarii irraa argachaa turre bara dabre. Inni milkeessine jechuudha bara dabre. Callaa namuu gahee irraa argate. Ammataa kiyyaa luqa 50 itti naqe jechuudha barana. Duboota lama irraa bitee ammata kana hektaara 4 ni qota ammataa kiyyaan. Itti eegaa Araddaa jaalalleetti alamma hektaara 4 ni qota. Bara dabre dooniyaa 50 argate jechuudha. Ammata kana dhibbaa. Inshallah yoo rabbiin gaariin fadha rabbiin nuuf fadhu akka milkeessinu abdii irraa qaba. Akkuma beekamu aanaan Baabbilee aanaa gammoojjummaadhaan beekamu yeroo garaagaraa deddeebinetti kan kaafnu haa ta'uutii garuu inisheetiiviiwwan mootummaan baaseetii fi gaddi isa keessaa inisheetiivii qamadii isa ijoo barootan dabran keessattuu aanaan kun aanaa gargaarsaan beekamu qamadii safaramaa fi ture haa ta'uutii garuu inisheetiivii waggoota sadeen kan jalqabameen oomisha isaa jechuudha. Qonnaan bulaan oomisha jalqabee hirkattummaa jalaayis of baasaa amma aadaa ta'ee jira jecha. Waggaa kana karoorri nuti qabannee akka aanaa Baabbileetitti sulula irra fi daaktaa keessatti hektaara 3,000. Hektaara 3,000 keessaa sulullee maratti argamnu kun hektaara 1,800 qotamee kan jirudha. Kanaaf guyyoota muraasa keessatti torbaan tokko geenye keessatti hektaara 3,000 facaafnee keessaa kan baanuu fi gara kunuunsaatti kan dabarru ta'a karoorjoo qabna. Akka Harargee baatitti qamadii jallisidhaa erga eegallee bara 2013 irraa eegallee waggaa 4 irraa lakkoofsifnee jirra. Bal'inni lafaatii fi bu'aalleen bara baraan dabalaa dhufe yeroo durii eegalamoo gara hektaara 6,000 irratti eegalame. Bara dabre immoo 92 karoorfannee gara 100tiin hektaara xumurre. Oomishtummaan isaatis bara baraan fooyya'aa kan dhufe ta'uu muuxannoon akka irratti argamee fi hubannoon bara baraan kuntaala 10, 20, 30, 35 gara 36 illee wal fakkaachuu baatullee bakka 40, 48 itti argamallee hanga 50 bakka itti argamallee jira. Baraa baratti muuxannoon jiru dabalaa kan jiruu fi hawaasni lafa dureen haramaan baatu bu'aa tokkoof illee osoo illee waggaa tokko yeroo tokko farraa oomishanii galaa turan amma garuu lafti kun yeroo tokko illee boqonnaan baatu jechuudha. Bakki amma irra jirru kun boqqolloon facaatee turte waxabajjii irratti boqqolloon kaateet immoo amma qamadii facaasuudhaaf asitti argamna. Bara 2017 akka Harargee baatitti hektaara 100 fi 30 ol karoorfannee jechuudha qamadii jallisii facaasuudhaaf. Hanga ammaa qophiin lafaa gara hektaara 48 hanga gabaasa kaleetitti raawwannee jirra. Qophiin keenya harkifatee eegale xiqqoo bara kana sababiin isaatis inni guddaan qophiin keenyas harkifatee waa lama jechuudha. Tokkoffaa roobni lafa silaa midhaan irra jirre qotuu ittiin dhiifne bishaan irra ta'aa ture. Inni lammaffaa lafa roobni irra hin jirres midhaan gargaaramurraa gara oomishtummaatti ceena kayyuun hirkattummaarraa gara oomishtummaatti ce'uudhaaf lafni takka akka lafa hin bulle goone jechuudha. Lafa bishaan irra ciisanii ala lafa sanirraa midhaan sababa roobni hanga ji'a kana 26tti ji'a okollisaa 26tti roobaa waan tureef facaa keenyaa fi qophii keenya illee xiqqoo lafa gaba boodaatti harkisee jira. Yeroo ammaa kana carraa arganne kanatti fayyadamnee qophii keenyas haala gaariin itti jirra. Facaa keenyas haala gaariitti jirra. Akka Harargee baattis yeroo ammaa kunoo aanaa Baabbilee irratti facaa keenya keessummaa naannootii fi keessummaa godina wajjin aanaa Baabbilee irratti eegalchifnee jirra. Yaa'u hanga ammaatitti qophii qophaa'ee kanaa fi lafa nuufis karoora keenya parsantii 100 raawwanna kan jiruun xiiqiidhaan aanaa hundattuu sochiin keenya haala bareedaadhaan katti deemnu ta'uu isaati jechuudha. Yaa'u waggoottan darban keessatti waggoota 4 hojjeta qamadii boonee kan baay'inaan akka godinaatti fayyadamaa ture. Waggooggaan ammas dachaa sadiitti kan dabalaa dhufe. 700 kaasnee fi 100 kan deemamu garaagarummaa 90 ol kan jiru waggaa 8tti galmeessine. Kana keessatti tokkoffaa dachi duraan hin qotamne
waggaatti uggura akka qotamaa turte waggaatti uggura qotu bu'aa guddaa fi jijjiirama guddaa qonnaan bulaan akka argatu taasifamee jira. Lammaffaa waliin dur seeftineetiin gargaaramaa ture eeggattummaa jala turan yoo xiqqaatee midhaan nyaataatiin of danda'u maatii isaanii danda'u keessatti shoora olaanaa qaba qamadiin jallisii kun. Inni biraa immoo san qofa osoo hin ta'in galii dabalataatillee akkaataa itti argatanii ijoollee isaaniitti barsiisan dinagdee adda addaa keessatti galan shoora guddaadha qaba qamadiin jallisii boonee kun. Aadaa qonnaan bulaa hojiitillee kan jijjiiredha. Qonnaan bulaan keenya duri qonna afraasaatiif gannaa qofa irratti jireenya isaa kan xiyyeeffate haa ta'u qonna afraasaatiif gannaa qofa osoo hin ta'in boonees hojjechuu akka danda'an miira jedhu gonfatanii aadaa hojiitti waggaatti uggura akka jijjiiran san aadaa hojii waggaatti uggura hojjetanii jireenya isaanii itti jijjiiran jireenya isaanii itti fooyyessan maatii isaanii eeggattummaa jalatti baasan kan uume qamadii jallisii boonee kun. Keessaafuu qamadii boonee akkanumatti kan faca'u osoo hin ta'in paakeejii guutuu fayyadamuudha. Tokkoffaa tiraaktaraan qotama. Paakeejii xaa'oo fi sararaadhaa fi daappii fayyadamuudhaan kan hojjetamu. San qofa osoo hin ta'in kunuunsi isaatillee bifa duraatiin kaastaraan kan hojjetamu. Kanarraa kan ka'e tokkoffaa eebbisa dhukkuba adda addaatirraa dandamachuu danda'e, dandiroo girzisaatirraa dandamachuu danda'e, oomishaa fi oomishtummaan illee dabaluu danda'e. Kanaaf qonnaan bulaan qamadii boonee kan hojjechuun isaa tokkoffaa eeggattummaa maxxantummaa ilaalcha san jaaboo ilaalcha isaa guutuutti deeggaree gama hojjetanii of jijjiiruu ni danda'ama miira jedhu gonfatanii akkuma agartu kanatti qonnaan bulaan xiiqiidhaan amma kan hojjechaa jiru. Akka tokkoon oomisha bonaa galchaa akka tokkoon immoo qamadii jallisii dachii qopheessaa facaasaa akkasitti kan hojjechaa jiran. Kanaaf aadaa walitti tumsuu fi wal gargaaruu fi wal cinaa dhaabbachuus kaastara kana keessatti jijjiirama guddaadha kan fide. Kanaaf amma godina Harargee Bahaa keessatti kan fudhannu yoo ta'e uummanni duraan seeftineetii eeggatu gargaarsa adda addaa eeggatu san eeggattummaa sammuu isaa eeggattummaa jala sammuu isaa baasee jira. Yoon hin hojjedhe ofiin danda'a, yoon hin hojjedhe ofiin jijjiiraa, yoon hin hojjedhe yoo xiqqaate dinagdee hin guddachuu hin danda'a miira jedhu uummatee jira. Kanaaf ogeessinii fi hooggansi qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa keenya kana yoo kan sochoosu taate jijjiirama guddaa dinagdee biyyaa keessatti fiduu danda'anii eeggattummaa fi maxxantummaa fi kadhaa jalaas bahuu danda'anii. Kanaaf harkanii guyyaa adaan tana aanaa babbilee addaa jaalaletti haja qabnu malee aanaan nuti qabnu hunda irratti bifa kanaan bakka bishaan jirutti hojjetamaa jira. Nuti bishaan yaa miti wanni adda isa godhu. Bishaan lafa jiraati kastamadar kan jedhamu san bishaan lafa jiraa booda yoo xiqqaate meetira 15 20 qonnaan bulaan baaseeti qamadii boonee kana oomishaa jira. Kanaaf dirqama bishaan yaa'u qofaa miti jechuudha. Kanaaf gizee haroo kuufannee jira. Lammaffaa bishaan lafa jiraa baasuudhaan sadaffaa bishaan yaa'aa kana fayyadamuudhaan dachii waggaa guutuu akkanumatti teessu kan ugguramaa fi sani'oon oomishuun akka danda'amu qabatamaan iddoo baay'eetti hojiin agaree jira waan ta'eef qabatamaan jijjiirama guddaa qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa keessatti dhufee jira waan ta'eef san qofa osoo hin ta'in dinagdee biyyaa keessattis shoora olaanaa dhufaa jira waan ta'eef akkuma pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kallattii kaa'een eeggattummaadhaa gama oomishtummaatti miira jedhu san uummanni keenya gonfatee hojii hojjeteen dhugaa jechuuf yoo ta'e abdachiisaadha jechuun ni danda'ama milkaa'aadha jechuun ni danda'ama. Daani'eel Chirannati hoogganaa Ejensii Geejjibaa Oromiyaati. Akkuma beekamu mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa tarsiimoo oomishaan of danda'u hiyyummaa seenaa gochuu fi akkasumas immoo oomishaalee biyya keessaa kanaan dura bal'inaan oomishamaan turre bal'inaan oomishuudhaan oomishaaf oomishtummaa dabaluu hiyyummaa hambisuu keessatti tarsiimoo yookaan immoo abjuu mootummaan keenya biyya kana badhaatu taasisuudhaaf karoorfatee hojjechaa jiru keessaa inni hangafaa fi inni jalqabaa dhimma qonnaa kana geeddaruudha. Qonna jijjiiruu wajjin ol qabatee hawaasa keenyaa wajjin tarsiimoo mootummaan gadi buuse akkasumas karoora tiraansformeeshinii waggaa 10 baafatee biyyi kun kaleessa seenaa isheen ittiin beekamtu geeddaru hawaasni immoo fuula isaa deeffatee gara oomishaatti deebi'ee oomishaaf oomishtummaa isaa akka dabaluu fi akkasumas immoo hojii gara fuulduraatti
biyya kana gaarii godhanii biyya badhaatu dhalootaaf dabarsuu irratti hojjechuu irratti argama. Haaluma kanaan akka amma ati agartu kana guyyaarraa keessumaa seenaa biyya kanaa keessatti mootummaan jijjiiramaa kan inni godhe keessaa tokko qamadiin bonee hin beekamu ture. Qamadiin bonee kun hawaasa bukkeettis hin beekamu, ekooloojiin biyya keenyaa utuu eeyyamuu danda'u, wantoonni hundinuu utuu isaan mijataa ta'ee jiru, aadaa fi duudhaa kaleessa hin turre hawaasa barsiisuudhaani. Yeroo ammaa hawaasni keenya bal'inaan akka tarraa agartu kana jalqabsiisuu isaa aanaa Baabbilee keessatti argamne kan jirru. Hawaasni bal'aan ba'ee hirmaatee lafa hektaara 1000tti lakkaa'amu oomishuu irratti kan inni argamu. Inni kun inni hirkattummaa jalaa ba'ee hawaasi keenya gara of danda'utti hiyyummaa seenaa gochuu akkasumas immoo badhaadhina mirkaneessuu keessatti hiikoo guddaa qaba jechuudha. Kana wajjin ol qabatee hirmaannaan uummataa akkasumas caasaan sadarkaan jiru kaka'umsaa fi fedhii inni qabu uummatillee waamicha mootummaan taasiseef akkasumas inisheetiivii mootummaan gadi buuse kana fudhatee hojiitti hiikuu irratti kaka'umsa guddaadha kan qabu. Kun immoo gara fuulduraatti biyyi keenya tarree warra nyaataan of danda'anii bira darbitee ammas kan taasisaa jirtu oomisha qamadii dur biyyi keenya biyya alaatii galchuutiin beekamti. Waggoottan fagoo miti waggaa 2-3 dura jechuudha. Inni kun amma Itoophiyaa keessatti seenaa ta'ee jira. Jabaattee yoo hojjette uummati kee yoo si duukaa hiriire waan mootummaan gadi buusu yoo fudhate seenaa kaleessa ture waan kaleessa ture jijjiiruun fagoo miti jechuudha. Keessumaati seenaa ittiin biyyi keenya beekamtu seenaa gochuun fagoo miti jechuudha. Inni kun jalqabameera. Waggoota dhiyoositti qamadii oomishnee nyaataan of danda'uu irra darbinee biyya alaatti erguu irratti argamna. Biyya alaatti erguu irra darbee immoo hawaasni keenya amma oomisha kana sadarkaa irraa eegamutti even gatii gaariidhaan gabaatti illee dhiyeessee rakkoo gabaa tokko malee kan inni dhiyeessisaa kana gurgurachaa jiru. Kun immoo gara fuulduraatti tarree warra guddatanii keessatti mul'ata badhaadhinaa abjuu badhaadhinni baafatee amma biyya keenya Afrikaa keessaati akkuma beekamu dinagdeedhaan tarree warra tooppi 5 yookiin immoo sadarkaa 5ffaa keessa jirti gaanfa Afrikaatti sadaffaadha. Waggaa fuuldura keenya jiru kana bara 2023tti Afrikaa irraati sadarkaa 2ffaa haga 1ffaatti dhufuutti hojjennu kana mirkaneessuuf ka'umsi isaa hojii nuun irra hojjennu kanadha jechuudha. Jijjiiramni damee qonnaa irratti argamaa jiru, oomishaaf oomishtummaan dabalaa jiru, seenaan kaleessaa gargaartummaa irraati gara oomishtummaatti darbamaa jiru kunii fi aadaan nyaataan of danda'u mootummaan keenya amma gadi buusee hawaasa hojiitti hiiksisaa jiru kun immoo seenaa biyya kanaa geeddaruu egeree biyya keenyaa murteessuuf illee baay'ee barbaachisaadha sababii ta'eef haala amma jalqabame kanaan caasaan sadarkaan jirullee itti gaafatamummaa isaa fudhatee yoo kan hojjetu ta'e biyya keenya tarree warra guddatanii kan ibsinu fagoo osoo hin taane dhiyoodha jechuudha.